ምስል በጣም እየተቃወመች አይቻታሉ። የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነች። ለማስረዳት ያክል ነው እሷን ይሄ ካህኑ የምታዩት ካህኑ ኢትዮጵያን እያጠመቃት ነው ያለው። ለዛ ነው ይሄ እየተደረገ ያለው ትርኢቱ እያንዳንዱ ነገር ምክንያት አለው። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እምነት ያለ ምክንያት ምንም ነገር አታደርግም። ሌላው ልጅቷ ደግሞ በጣም እየተቃወመች ያለችው ያው እንደምታዩት ዘንዶ ዓለምን ከቧት ይታያል። ዮሐንስ ራእይ ላይ 7 ዘንዶ 7 ራስ ያለው ዓለምን እንደሚገዛ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ከላይ ቤተክርስቲያንን ታያላችሁ። ከጎንና ከጎን ጅቦች አሉ፣ አህዛቦች አሉ። ያው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ቤተክርስቲያንን ማጥፋት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ይሄንን ለማስመልከት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። በረቂቅ ናት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። ዝም ብለሽ ያለ ምክንያት አትናገሪ። አየሻ አህዛቦች ጅቦች ጅብ ተኩላ ናችሁ እናንተ ራሱ ችግር አለበት። አከሞልተን አከም የሆነ ጌቸን አባገኛ ፈያ ጌሰን ነጋጌቸን አስረት ጋፊነ ተይቱሪ አባገኛ በርሲሳ ገኛ wantoota adeemanii jiran kanarratti gaafii barumsa gaafiin ta'ee akkamitti bineensonni bakka ifanaa ta'uu didee biirran sana laalee waan hundumaa'u akkamitti akkana ta'uu danda'e jedhee asirratti ibsanaa gochuu dandeechuu abbaa keenya. Ifama wajjin abbaa keenyaa wanti kun amantaa wajjin waliin qabata. Amantaa keessatti adeemsa isaadhaaf asin gaafadde ishee ifama guddaa asin gaafaddaa isiniin jedha. Naaf galatoomaa. Jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanalii keenya wangeeltuu biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam turtan akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galannii fi ulfina teessoo isaa Ariyaama irratti isaatiif haa ta'u jechuun barbaada. Egaa armaan olitti akkuma dhageessan viidiyoo armaan olii kanaa fi akkasumas sagalee gaaffii armaan olii kanaa namoota baay'ee biratti gaaffii guddaa kaaseera. Yeroo baay'ee akkuma beekamu manni kiristaanaa seeraa fi heera adeemsa seera amantaatiin wantoonni hundumtiyyuu seera mataa isaanii ta'e ni qabu. Gaamina albaata viidiyoo kanas akkuma ilaaltanitti gaaffii kanas akkuma dhageessanitti waaqeffannoodhaaf waaqa biratti waaqa tolfama waaqessuun kiristaana biratti mul'atu. Inni kun garuu maal agarsiisa? Fakkeenya maaliiti? Keessumaa jawween kun fakkeenya maaliiti kan jedhudha. Yaa haalli lubaa nuuf gala. Inni biraan immoo mana kiristaanaa marsanii kan jiran yeroo ammaa kana maalidha kan jedhu akkuma beekamu mee mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu bineensi tokko galaana keessaatti yeroo ba'uun argee jedha. Gaafota 10 mataa 7 qabu ture jedha. Gaafa isaa irrattis immoo jawweewwan kurnan mataa isaan irrattis sagalee arrabsoo ture jedha. Kan argees immoo bineensi sun leenca ture. Leencas ni fakkaata akkuma jedhe asirratti amma gosoota bineensa caakkaa fi gosoota kan akka waraabessaa fi gosoota bineensa garaagaraa fakkeessaniitu gaafa kaasanii jawween kun immoo gaafa inni ibidda afaan isaa keessaa tufu kan inni argamu. Kun maal argisiisa? Akka barsiisa mana amantaatti jawween kun fakkeenya maaliiti? Manni kiristaanaa jawwee eenyuutiin fakkeessiti jennee gaafa ilaallu jawween seexanadha. Inni kun egaa mallattoo bara dhumaa sana ta'udha. Biyya lafaa irratti kan ta'u keessumaa mallattoon bineensaa yookiin immoo mallattoon jawwichaa yookiin immoo mallattoon 66 addunyaa kana raasaa akkuma jiru, addunyaa kana balleessaa akkuma jiru, namni akka amantiitti hin cimne, namni akka nagaa hin taane, namni akka jaalala hin qabaanne gochaa kan jiru addunyaaf addunyaa, biyyaaf biyya, naannaaf naannaa, ollaaf olla, firaaf fira amantiif amantii walirratti buusaa kan jirudha. Egaa manni kiristaanaa ahzaabotaatiin shakkitootaatiin warreen kaaniitiin marfamtee sa'aatii argamtudha yeroon ammaa kun. Kana gaafan isinitti immoo fakkeenyonni biraan alaabaa kana yaada alaabaa otoo hin dubbatin bira darbaa. Amma inni kun fakkeenyi isaa maalidha kan jedhudha. Egaa bineensi
gaafa kudhan mataa torba qabu kun mallattoo abaarsaa torba ofirraa qabu kun galaana keessaa bahee jawwee kan jedhame egaa seexanichadha. Hafuura ilmunaati yookiin immoo 66dha. Hafuurri 66 immoo har'a akkuma beeku shakkitoota keessa galee aayizaabota keessa galee taabota waaqayyoo luboota waaqayyoo mana kiristaanaa fi waaqayyootiin akkuma abaaraa jiru isa kan argaa jirru. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana waaqeffannoo 66 yookiin immoo bineensichaatiin addunyaan keenya marfamtee jirti. እንደውም ብረዱማ ከነትጋ ነሞንለ መለቶ ከነ ኦቶ ሂን ቀበቲን ገባረትስ ደልዳለትስ ኤሱመሌ ባኒ galuu akka hin dandeenyedha. Egaa amma akkuma luup yookiin immoo biyyoota tokko tokko keessatti irree namaa irratti kan galu afuricha daldala yookiin immoo afur 66 yeroo ammaa kana dirqiidhaan keessumaallee kittibaatiin bara kana keessa addunyaa irratti kennamee jiru kun koronaadhaan bakka bu'ee innis kan inni agarsiisu mallattoodhuma isa kanadha. Egaa akkuma beekamu bara dhumaa sanallee namni ba'ee daldaalee galuudhaaf mallattoo kana fayyadamuun dirqama isaa ta'a. Keessoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 17 kaasnee gaafa ilaallu xixiqqoonnis gurguddoonnis warreen qabeenya qabanis hiyyeessonnis gooftonnis garboonnis hundumtuyyuu harka isaanii mirgaa irratti adda isaanii irratti mallattoo kana akka simatan maqaa uree kanaas immoo lakkoofsi isaarra kan jiru mallattoo kana kan ofirraa hin qabne bituus gurguruus akka hin dandeenye taasisaa jedha. Ogummaan asiin jira sammuu kan qabu lakkoofsi immoo bineensichaa haala kaa'u lakkoofsi kunis immoo 66dha jedha. 66 jawweedhaan fakkeeffameetu kan isaan kaasanii. Inni biraan immoo of keessaati ibidda kan inni tufu ibiddi immoo balaa inni fidu addunyaa irratti rakkoo inni qaqqabsiisu mallattoon bineensa kana kan luboota beekamaadha. Lubni immoo yeroo cuuban agarsiisa. Inni kun fakkeenyi isaa ifadha waan ta'eedhaaf bineensonni kun mana amantaas marsanii jiran. Bineensi kun bineensa garaa garaatiin fakkeeffamee namoota gaggeessoota amantii garaa gaggeeffamee jawwee yeroo ammaa kana addunyaa kana raasaa jiruu fi addunyaa kana mankaraarsaa jiru ta'uusaa asirraati akka hubattanidha. Jawween kun bara dhumaa egaa akkuma beekamu irree namaa irratti sammuu namaa irratti adda namaa irratti kan hojjetamuu fi wantoonni biyyoonni alaam kallattii garaa garaatiin biyya keenya keessattis gochaa garaa garaa gaa'ila wal fakkeetiin hundeeffamanii biyya keenya keessattis gara addunyaa irratti gara fuulduraatti addunyaa kana isaan to'achuu danda'a. Namni yeroo sana isaaniin simachuu yookiin immoo har'a siban akkuma marsariitii hawaasaatti agargaa jirru koottaa qarshii fudhadhaa miseensa keenya ta'a jedhee akka waamaa jiran kun mallattoo isa kan nu agarsiisa malee akka mana kiristaanaa keenyatti waan biraa hin qabu. Kun hiikaa guddaa qaba. Dhugumatti ergaasa kana yoo ilaalle barri keenya bara 66 mo'ee fi lubbuun baay'ee itti du'aa jiru. Keessumaa addunyaan keenya yookiin immoo biyyi keenya Itoophiyaan nagaa dhabdee kan isheen wal nyaachaa jirtuuf hafuurri bineensaa kun Itoophiyaa keessa galee Itoophiyaa raasaa kan jiru ta'uusaa deebiin gabaabaa isa kanadha. Gaaffii nu gaafatteetiif guddaa galatoomii hordoftoota chaanalii keenyaas sabiskiraayibii sheerii gochuun dagatina. Waaqayyo hunda keessan duukaa haa ta'u. Guyyaa jimaataa